dabarsin seenaa ajaa'ibaa kana dhageeffadhu. Haadha dhabuu mannaa haadha maraattee qabaachuu wayya jedha mammaaksi Oromoo koo. Mucaa daa'imaa waggaa 7 hin gahin irraa haati isaa jalaa duute. Yeroo muraasa booda abbaan isaa jaartii biraa fuudhe. Jaartiin abbaan isaa fuudhe kun haadha biddeenaa mucaa kanaaf taate. Guyyaa tokko abbaan isaa daa'imni isaa kun isaa fuula guuree aaree taa'aa jiru. Gaafi tokko daa'ima waggaa 7 kana gaafate. Gaafiinis akkas jetti ture. Haadha kee kan duraatii fi kan ammaa jidduu garaagarummaan jiru maali jechuun daa'ima kana gaafata. Haati biddeenaa tun daa'imni kun akka waan takka abbattiin himneef sodaachisteetii jirti. Garuu erga gaafatamee deebisuu waan qabuuf daa'imni waggaa 7 kun akkana jedhee deebiseef. Haati tiyya kan duraa ni sobdi. Soban irraa baradhe. Garuu tan ammaa tun dhugaa malee hin beektu. Kana irraa baradhe jechuun deebiseef. Abbaan isaatis deebiin isaa akka malee isaa ajaa'ibee barnoota gaarii irraa argatte jechuudhaan mee akkamitti irraa baratte jedhee abbaan daa'ima waggaa 7 kana deebisee gaafateen. Daa'imnis akkas jedhee haati tiyya kan na dhalte yoon bakka akkanaa dhaqxe yoo waan akkanaa hojjette nyaata ta'ee dhugaatii tokko sittiin kennu naan jetti turte. Garuu yeroo naan waan isheen irraa na dhorgite kana hojjedhes nyaatas inuma naaf kenniti dhugaatis inuma na obaasti. Haati tiyya tan ammaa tun ajaja ishee yoon dide akkuma jette san nyaatas dhugaatis naaf hin kennitu. Kunoo ammayyuu guyyaa 2 guutuu nyaataa fi dhugaatii odoo naaf hin kennin hanga ammaa agabuu jira jechuun abbaa isaaf deebise. Abbaan isaatis gaddee mataa isaa gadi qabate. Namni bakka haadhaa namaaf bu'u garuu ni jira. Kun anaaf gaafidha. Yoo jiraatte rabbiin mindaa kee siif haa kaffalu. Abbaadhaafis akkasuma. Garuu hammam keenyatu haadha teenya yeroo addunyaa irra jiraattetti bu'aa ishee hubannee kunuunsine sana booda gaafa ishee dhabne booda nuuf galee miidhaa ishee yeroo sanaatiin miidhamna. Atiin yeroo namma hin dabarsin seenaa ajaa'ibaa kana dhageeffadhu. Haadha dhabuu mannaa haadha maraattee qabaachuu wayya jedha mammaaksi Oromoo koo. Mucaa daa'imaa waggaa 7 hin gahin irraa haati isaa jalaa duute. Yeroo muraasa booda abbaan isaa jaartii biraa fuudhe. Jaartiin abbaan isaa fuudhe kun haadha biddeenaa mucaa kanaaf taate. Guyyaa tokko abbaan isaa daa'imni isaa kun isaa fuula guuree aaree taa'aa jiru. Gaafi tokko daa'ima waggaa 7 kana gaafate. Gaafiinis akkas jetti ture. Haadha kee kan duraatii fi kan ammaa jidduu garaagarummaan jiru maali jechuun daa'ima kana gaafata. Haati biddeenaa tun daa'imni kun akka waan takka abbattiin himneef sodaachisteetii jirti. Garuu erga gaafatamee deebisuu waan qabuuf daa'imni waggaa 7 kun akkana jedhee deebiseef. Haati tiyya kan duraa ni sobdi. Soban irraa baradhe. Garuu tan ammaa tun dhugaa malee hin beektu. Kana irraa baradhe jechuun deebiseef. Abbaan isaatis deebiin isaa akka malee isaa ajaa'ibee barnoota gaarii irraa argatte jechuudhaan mee akkamitti irraa baratte jedhee abbaan daa'ima waggaa 7 kana deebisee gaafateen. Daa'imnis akkas jedhee haati tiyya kan na dhalte yoon bakka akkanaa dhaqxe yoo waan akkanaa hojjette nyaata ta'ee dhugaatii tokko sittiin kennu naan jetti turte. Garuu yeroo naan waan isheen irraa na dhorgite kana hojjedhes nyaatas inuma naaf kenniti dhugaatis inuma na obaasti. Haati tiyya tan ammaa tun ajaja ishee yoon dide akkuma jette san nyaatas dhugaatis naaf hin kennitu. Kunoo ammayyuu guyyaa 2 guutuu nyaataa fi dhugaatii odoo naaf hin kennin hanga ammaa agabuu jira jechuun abbaa isaaf deebise. Abbaan isaatis gaddee mataa isaa gadi qabate. Namni bakka haadhaa namaaf bu'u garuu ni jira. Kun anaaf gaafidha. Yoo jiraatte rabbiin mindaa kee siif haa kaffalu. Abbaadhaafis akkasuma. Garuu hammam keenyatu haadha teenya yeroo addunyaa irra jiraattetti bu'aa ishee hubannee kunuunsine sana booda gaafa ishee dhabne booda nuuf galee miidhaa ishee yeroo sanaatiin miidhamna. Atiin yeroo namma hin dabarsin seenaa ajaa'ibaa kana dhage. Adi bola hosia bandeta itu karata fedini mantia talfane damu amile imini kagenya gafi tinte maila yertu